dubbate hunde segaro tafi mumme walitti sassame galana rechise anjur bocan kamne to boca kabachise waaqayyo waaqarra yommuu dubbate sagalee dhalate dhufe foon uffate waaqni namaa ta'e yesuus of nu laate duuni nurraa kaatee jireenyi nuuf taate hundumtuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo jirtan hundumaatti isiniif yaa baay'atu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota saba Waaqayyoo, gaggeessitoota waldoolee onlaayinii, jaalalli hundee tokkummaa jalatti argamtan, abbootii hafuuraa, tajaajiltoota biyya keessaa biyya bakkeerraa jaalalli hundee tokkummaa jalatti argamtan, akkasumas immoo miseensota waldoolee onlaayinii jaalalli hundee tokkummaa jalatti ijaaramtanii jirtanii fi obboleewwan toora onlaayinii kanarratti waldoota garaagaraa keessatti qabamtanii jirtan, sagaleen kun kallattii kamiinuu sheer ta'ee kan sin qabu biyya keessaaf biyya bakkeerra kan jiraattan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. An obboleessa keessan Paaster Tashoomeedha. Jaalala Waaqayyoo ta'ee jennaan biyyaa kana immoo waliin sagalee Waaqayyoo mata duree tokko irratti waliin akka barannuuf ergaa kana qabadhee gara keessan dhufeera. Waaqayyo dubbii isaa barannu kana nuuf haa eebbisu. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa barnoota kana yaada gabaabaa yommuun irratti isin ilaadhu. Tokkummaa keenya keessatti jalqaba duraarra naannoo waldoota 20 yeroo hin darbine tokkummaa keenya jalatti qabamanii kan jiran barnoota kana kenneera. Obboleewwan ennaa sana barnoota kana baay'ee hordofaa turtanii itti eebbifamtan, ija isaas kallattii garagaraatiin argee Waaqayyoon ulfina walitti qabee haa fudhatu. Egaa yeroo ammaa kana immoo tokkummaan keenya bal'ateera. Sadarkaa gara waldaa 90 ga'uutti kan nuti jirru. Egaa sanarra darbee tokkummaan kun akka inni guddatu abdiin qaba. Karaa hundumaan Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf barnoonni kun barbaachisummaa isaa waan ani itti amaneef barumsa kana yeroo kana immoo kennuudhaaf waan an murteesseef barumsa kana qabadhee gara keessan dhufe. Waaqayyos yeroo kana naa kennuusaaf nan galateeffadha. Kanaaf hanga barumsa kana waliin goolamnutti waliin itti fufnee tokkummaa keenya keessatti kan barannu ta'a. Barnoonni kun immoo namoota hundumaaf kan barbaachisudha. Namoota gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii waldaa kiristaanaa keessa jiraniif, akkasuma namoota gooftaa hin qabneef illee hundumaafuu barumsa barbaachisaa ijaa ta'eef barnoota kana akka sheer gochuudhaan waliin taanee dhaloota sagalee Waaqayyoo dhaqqabsiifnuun jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Namooti sagaleen kun sin bira ga'e ergaanan isiniif qabu, dhaamsinan isiniif qabu waliin ta'uudhaan wangeela mootummaa Waaqayyoo hojjenne ijaa ta'eef dhalootaaf sheer godha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaarraa dubbiseen tokko kaasee kan jiru sagalee Waaqayyoo dubbiseen itti fufnee waliin barumsa keenya barannaa. Gabaabinatti Waaqayyoon kadhanne. Barnooti keenya mata dureensaa tokkummaa amantootaa kan jedhudha. Waa'ee tokkummaa amantootaa irratti barumsa xiyyeeffate waan ta'eef xiyyeeffannoo itti kennuudhaan barnoota hordofuu qabnu ta'uu isaati. Abbootiin hafuuraa, gaggeessitoonni waldoolee, miseensonni waldoolee hundumtuu
asirratti xiyyeeffannoo itti kennuudhaan ergaa sagalee Waaqayyoo kana waliin hirmaan. Akkas jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaan mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa Kiristoos eebbaa hafuuraa hundumaan waan Waaqa irraatinis nu eebbiseef galannaa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tole nuuf kenne hin galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guutetti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walittiin qaba jedhee dubbata. Yaa Waaqayyo Gooftaa Abbaa keenyaa Waaqa isa hundumaa dandeessu, maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Dhaloota dubbii kana dhaga'an hundumaa biyya keessa jiran keessatti, mandaraa jiran keessatti, waldoota keessa jiran keessatti ayyaanniif araarri kee jireenya isaanii irratti baay'atee waan baay'ee isaa keessa darbanii yeroo kana akka ga'aniif jaalala kee waan ta'eef maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Yaa Abbaa sin kadhadhaa, yeroo kana immoo anaaf dhaloota kanaaf kenniteerta. Barsiisan dhugaasi gara dhugaa hundumaatti kan nama geggeessu hafuura keeti. Maqaa Kiristoos Yesuusiin gidduu keenya ta'uudhaan akka ati nu barsiiftu ani sirraan bara, dhaloonni kunis sirraa baratu. Barsiisaan keenyas maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu barsiisi. Barumsa kana jalqabneerra hamma xumuraatti geggeessummaan keen wajjin akka ta'u. Yaa Waaqayyo, barnoonni kun tokkummaa keenyaaf, waldoota kiristiyaanaa toora onlaayinii irra jiran hundumaaf, waldoota kiristiyaanaa lafa jiran hundumaaf, sagaleen kun lafa isaan dhaqqabu hundumaatti eebba akka isaaniif ta'u, ijaaramuu, haala keessa jiran keessaa, haala keessatti kufan keessaa ka'uu akka ta'u maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhadheera. Hojiin seexanaa, ergaan diinaa bifa garagaraatiin kan hojjetu, ergaan kun akka ta'utti dhaloota kana biran akka hin geenye, akka hin qaqqabne kan godhu, dhaloota baay'ee
barumsa kana akka isaan hin hordofne kan taasisu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni abbaa ormaa, humni seexanaa, humni dukkanaa kan kufe haa ta'u. Hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyo mul'ateera jedhamee barreeffameera. Yeroo kanaa jalqabee humni daabiloos, humni jinniif marrataa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni baricha keessa dhokatee hojjetaa jiru, humni tokkummaa waldaa kiristaanaa hin jaalanne, humni tokkummaa obbolootaa hin jaalanne, humni dhaloonni yaada Waaqayyoo keessa jiraachuu hin jaalanne karaa garaagaraatiin jireenya dhalootaa irratti duulee kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Tajaajiltoota yaada kee keessaa alatti miseensota waldaa kiristaanaa geggeessitoota namoota kallattii garaagaraatiin ittiin mormuudhaan yaada keetiin ala kan godhu, hafuura namaa duwwaa kan taasisu, yaada keetiin hala kan taasisu maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee kan kufe haa ta'u. Dhaloonni sagalee keen yaa ijaaraman. Jireenyi hafuura dhalootaa, tokkummaan waldaa kiristaanaa, tokkummaan waldoolee, tokkummaan obbolootaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo itti aareffamu akka ta'u gooftaa si kadhadheera. Wanti ta'u hundumtuu ulfina keef haa ta'u. Ulfina keef kan mormu, ulfina kee kan mormu kamiyyuu bakka hin argatin. Bara baraan ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tole egaa itti fufnee wajjiniin ilaalla. Tokkummaa amantootaa mata duree jedhu kutaa tokkoffaasaa itti fufnee wajjiniin baranna. Macaafni qulqulluun waa'ee tokkummaa obbolootaa jabeesseeti kan inni dubbatu. Waldaa kiristaanaa keessatti tokkummaan iddoo guddaadha kan inni qabu. Fuula Waaqayyoo fuulduratti iddoo guddaadha kan inni qabu. Kanaaf waa'ee tokkummaa hinnaa ilaallu ilmaan namootaa har'a biyya lafaa kana gubbaarra jiran garagallee hinnaa ilaalle waan qooqa tokko dubbataniif yookaan immoo waan aadaa tokko qabaataniif tokkummaa qabu jechuu hin dandeenye. Biyya tokko keessa jiru, mandaraa tokko keessa jiru, gola tokko jiru, mana tokko jiru, hawaasa tokko gidduu jiraatu, qooqa tokko dubbatu, aadaa tokko qabu. Isaan kuni haalonni isaan keessa jiran suni tokkummaa isaanii walitti qabee jiraachisuu kan danda'u yoo ta'ee jiraate iyyuu fedhii namaarraa kan ka'e tokkummaan namaa innaa inni gargar ba'u argina. Namoonni dantaa mataa isaaniitiif jedhanii, fedhii mataa isaaniitiif jedhanii tokkummaa hin uummatu, deebanii tokkummaas immoo diiguu danda'u. Mana tokko keessa, gola tokko, maatii tokko gidduu garaagarummaan yeroo inni ta'u argina. Maatii tokko gidduu garaagarummaan innaa jiraateedhe manni sun dhaabachuu akka hin dandeenye gooftaa Yesuus barsiisaa keessatti dubbateera. Egaa fuulduratti bal'inaan tuqnee ilaalla. Namoonni dantaa mataa isaaniitiif yookaan fedhii mataa isaanii tokko kaayyoo tokko qabaatanii waan sana guuttachuudhaaf jecha galma waliinii, galma waloo tokko qabaachuudhaaf yeroo isaan waliin tokkooman, yeroo isaan waliin gurmaa'an, yeroo isaan waliin ijaaraman argina. Haa ta'u garuu fedhiin mataa isaanii, fedhiin dhuunfaa isaanii gaafa isaan jalaa tuqamu immoo tokkummaa isaanii sana yeroo isaan diigan argina. Tokkummaa isaanii yeroo isaan diigan. Egaa barnoota barannu kana keessatti kan nuti ilaallu tokkummaan as keessatti nuti ilaallu
dantaa mataa ofii yookaan fedhii mataa ofii yaada dhuunfaa ofii dhiisanii isa biraaf yaaduu irratti kan xiyyeeffatudha. Achi gubbaa irratti kan hundaa'udha. Namni amma fedhii mataa isaa dhiisutti, amma dantaa mataa isaa keessaa ba'utti tokkummaa keessa jiraachuu hin danda'u. Tokkummaan yaada dhuunfaa keenyaa keessaa baanee kaayyoo tokko, galma tokko ilaallannee achi keessatti fedhii keenya gara bukkeetti dhiifnee galma waliinii sana, kaayyoo waloo sana qabannee gara fuula duraatti akka deemnu nu taasisa. Kanaaf akka sanatti ilaaluun baay'ee isaa barbaachisaadha. Tokkummaan macaafni qulqulluun jedhus isa makana. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkummaa argame. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya argame. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa argame. Araara arganne sana, jireenya arganne kana qabannee galma keenya isa dhumaa sana. Waldaa kiristiyaanaa ergamni ishee tokkodha. Galmi ishees tokkodha. Kaayyoon ishee tokko. Waamichi ishees tokkodha. Kan nu waame Kiristoosi. Gara ofii isaatti nu waame. Ergamni waldaa kiristiyaanaatti laatame wangeela mootummaa Waaqayyoo guutummaa addunyaatti labsuudha. Kaayyoon keenya kana. Namoota gara mootummaa Waaqayyootti fiduu. Galmi keenya jireenya Waaqarraati, mootummaa Waaqayyoo isa bara baraati. Kanaaf inni kuni hunduma keenya tokko nu taasisa. Waldaa garagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Kennaa ayyaanaa garagaraatiin tajaajiluu dandeenya. Waldoonni kiristiyaanaa mul'ataaf kaayyoo yookaan hojii wangeelaa hojjechuu keessatti karoora garagaraa qabaachuu dandeessi. Garuu waamichi keenya tokko, ergamni keenyas tokko, kaayyoon keenya tokko, waan tokkoof hojjannaa, galmi keenyas tokkodha. Mootummaa Waaqayyooti, jireenya bara baraati. Isaan kuni tokko nu taasisu. Egaa tokkummaa jechuun akka macaafa qulqulluutti tokkummaa waldaa kiristiyaanaa yaada Kiristoos irratti walii galuu jechuudha. Yaada Kiristoos irratti. Yaada Kiristoos irratti walii galuu jechuudha. Yaada nama dhuunfaa tokko irratti walii galuu jechuu miti. Yaada Kiristoos irratti walii galuu, fedha Kiristoos irratti walii galuu, akeeka Kiristoos irratti walii galuu jechuudha. Barnoonni ani isin barsiisuma kana. Yaada kan koo, yaada Paaster Tashoomee yookiin immoo yaada Raajii Ebeluu, yaada ergamaa Ebeluu, yaada faarfataa Ebeluu, yaada geggeessaa geggeessituu Ebeluu, yaada namoota akkasii jechuu osoo hin ta'in tokkummaan waldaa kiristiyaanaa kan inni irratti ijaaramu yaada Kiristoos, yaada Waaqayyoo irratti, akeeka Waaqayyoo irratti achirrattidha kan inni ijaaramu. Amantoota tokko kan godhu lammaffaa dhalachuu isaaniiti. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu fi dubbii Waaqayyoo dhugaa dhaga'uu isaaniitu tokko isaan godha. Eenyuun? Amantoota. Wanti tokko nu taasisu lammaffaa dhalachuu keenya. Namni utuu lammaffaa hin dhalatin jireenya bara baraa arguu hin danda'u jedhe Gooftaa Yesuus Niqoodimoositti gaafa dubbatu. Lammaffaa dhalachuun dubbii Waaqayyootirraa olii dhalachuudha. Aniif isin jalqabatti abbaaf haadha keenyarraa foon hin dhalanneerra. Haa ta'u garuu lammaffaa dhalachuu jechuun immoo foonuma kanaan deebinee dhalachuu osoo hin ta'in abbaaf haadha keenyarraa gadaamessa haadha keenyaatti deebinee dhalachuu osoo hin ta'in dubbii Waaqayyoorraa, yaada Waaqayyoorraa, hafuura Waaqayyoorraa lammaffaa dhalachuu. Kun immoo jijjiiramuudha, dhaloota haaraa. Jireenya isa moofaa
isa kaleessaa isa biyya lafaa isa Addaamii irraa dhaalle sana keessaa geeddaramuu achi keessaa ba'uudha. Kanaaf amantoota waldaa kiristaanaa keessa jiran tokko kan godhu lammaffaa dhalachuu isaaniiti. Efesoon boqonnaa 4 gaafa dhaqnee ilaalle Efesoon kana ergaa Efesoon Phaawulos warra Efesoonii barreesse boqonnaa 4 kana irratti gaafa ilaallu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii guutummaa isaa innaa ilaaltan boqonnaan kun jalqabarraa kaasee kan inni nu gorsu wanti nuti as keessatti arginu walii keenya wal jaalachuudhaan dhiifama walii gochuudhaan jireenya jiraachuudhaa qabnu kan inni argisiisu. Efesoon boqonnaa 4 tokko kaasanii hamma dhuma lakkoofsa isaatti gaafa laaltanii jechaadha. Amma 32tti. Walii keenya wal jaalachuudhaan tokkummaa qabaachuudhaan dhiifama walii gochuudhaan wal wajjin jiraachuun tokkummaa hafuuraa eeggachuun barbaachisaa akka ta'e kan inni dubbatu. Phaawulos warra Efesoon innaa gorsu. Lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa jedha. Maalidhaan? Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuurri qulqulluun kennu of harkatti eeggachuudhaan maal godhaa? Dhamaa. Namni hundumtuu isa kanaaf itti gaafatama qaba. Tokkummaa eeguu kuni kan inni argisiisu egaa fannoo irratti duudhaan araara inni nuuf godhe Kiristoos biraa araara arganne fannoo irratti gatii baasuu isaatiin waan inni fannoo irratti anaaf isiniif hojjete kan inni argisiisu. Efesoon 2:14tti deebisee gaafin sin deebisee gaafa ilaallu lakkoofsa 14 kaasee akkas jedha. Kiristoos nagaa keenya inni keenyaan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheeraa jedha. Maal diigee? Keenyaan diinummaa diigee waan warra Yihuudii fi warra Yihuudoota hin ta'in gidduutti garaagarummaa uume gidduu isaaniitii diigee lamaanuu maal godhe? Tokko godheeraa jedhe. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaaf toora seeraa sana namoota irraa kaase. Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti haraarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Fannoo irratti du'uu isaatiin gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti gosa lama gaafa jennu gosa gargarii kan ta'e Yihuudiif Giriikii ta'uu danda'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gosa lamaanuu jedha. Gara gosa keenyaatti, gara sanyii keenyaatti, gara qomoo keenyaatti, gara saba keenyaatti deebinee gaafa ilaalu. Saba keenyaaf saba keenya kan hin ta'in. Saba tokkoof saba kan biraa. Gosa tokkoof gosa kan biraa. Warra adiif gurraacha utoo gargar hin baasin hundumaa walitti fidee maal godhe? Tokko godheedha. Fannoo irratti du'uu isaatiin maal balleessi? Diinummaa balleessi. Diinummaa gidduudhaa fuudhe. Garaagarummaa gidduudhaa fuudhe. Kiristoosiin namni hunduu qaama tokkotti dhufeera. Karaa Kiristoos namni hunduu gara tokkummaa tokkootti dhufeera. Waldaan kiristaanaa ilaalchi isheen qabaachuudhaa qabaattu namni hundumtuu karaa Kiristoos tokko akka ta'edha. Waldaa kiristaanaa keessa kan jiru, mana Waaqayyoo keessa, gola Waaqayyoo keessa kan jiru hundumtuu gara dhagna tokkootti, gara qaama tokkootti dhufeera, gara Kiristoositti. Garaagarummaan keenya otuma jiru garuu karaa Kiristoos tokkummaa arganne eeggannee jiraachuun nurra jira. Ilaalchi keenya toora kanatti dhufuu danda'uutu irra jira. Sabummaadhaan, naannummaadhaan, lagummaadhaan, waan garagaraatiin wal qooduu diinummaa ture, qocholloo ture, walitti bu'insa ture. Kiristoos fannoo irratti du'uu isaatiin maal godhe?
nagaa buuseera. Phaawulos kan dubbatu kana. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaaf toora seeraa sana namoota irraa kaase. Toora seeraa abboomota namooti tokko akka hin taane kan godhe. Namummaa isa haaraa tokko uumuudhaaf jedhe. Isa sanas miti isa kanas miti Kiristoos keessatti namummaan inni haaraan tokko uumameera. Nuyi kiristiyaanota, nuyi amantoota, nuyi duuka buutota gooftaa Iyesuus Kiristoosiiti. As gubbaarratti hubannoo bal'aa qabaachuu danda'utu nurra jira. Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti, isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabeedha. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Hafuura meeqaan? Hafuura tokkoon. Lamaan keenya iyyuu karaa ittiin abbaa bira geenyu qabna. Hafuuruma tokko, hafuura tokko, hafuura tokko fudhanne Waaqayyo irraa. Warri fagoo turtanis jedha, isin warri dhiyoo turtanis jedha. Warri kun nuyi qomoo Waaqayyooti warri jedhan sanyii Yihuudootaa gaafa ilaaltan nuyi warra Waaqayyoon beeknu dhiyeenya qabu. Garuu warri hormaas jiru. Ormaaf Yihuudoota tokko kan godhe kan walitti fide Kiristoos fannoo irratti du'uu isaati. Aniif isin horma ijaa turreef carraa fayyinaa kana hin qabnu turre. Garuu karaa Kiristoos Iyesuus araara nuuf godhameen nuyi namoota Waaqayyoo ta'anii argamne. Waaqayyoof galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Kanaaf tokkummaa kana eeggachuun barbaachisaadha jechaadha. Tokkummaan kun egaa akka hin faallamneef, akka hin diigamneef, akka inni hin kufneef, akka inni hin diigamneef yookaan hin banneef kiristiyaanonni akka eeganiif itti gaafatamni guddaan kennameera. Eenyutti? Amantootatti. Anaaf kennameera itti gaafatamni kun, isiniif kennameera. Amantootaaf, tajaajiltootaaf, geggeessitootaaf tokkummaan kun akka hin diigamneef itti gaafatamni guddaan nutti kennameera. Fedhii mataa keenyaaf jenne, dantaa mataa keenyaaf jenne tokkummaa waldaa kiristiyaanaa diiguun, waldaa keessa jiru diiguun, waldaa keessa jiru addaan hiruun, dhaloota gargar diiguun, asiif achi qoqqooduun yaada Waaqayyoo miti. Yaada Waaqayyoo miti. Akkan jalqaba irratti kaase tokkummaan kan inni diigamu gaafa namni dantaa mataa isaa duukaa bu'uudha. Gaafa yaada waloo keessaa ba'ee yaada mataa isaa duukaa deemuu jalqabu namni tokkummaa diigutti ka'a. Eenyutu diiguu jalqaba? Geggeessitoota keessaa ta'uu danda'u, tajaajiltoota keessaa ta'uu danda'u, miseensota keessaa ta'uu danda'u. Namni gaafa fedhiinsaa isaaf guutamuu dadhabu, fedhii mataa isaatti gaafa garagalu, kaayyoo mataa isaatti gaafa garagalu, tokkummaa waldaa diigaa, tokkummaa obbolootaa diigaa, gargar diigutti ka'a. Inni kun akeekaaf barsiisa macaafa qulqulluu miti. Dhaloonni hubachuu kan qabu, geggeessaan tokko, geggeessituun tokko, tajaajilaan tokko beekuudhaa kan qabu dursa isa kanadha. Dhugaa kana amma hin beekneetti ani waldaa kiristiyaanaan ijaara kan jiru, an dhalootan tajaajila kan jiru, an dhalootan geggeessa kan jiru. No. Dursa dhugaan dubbii Waaqayyoo kun jireenya keenya keessatti dhufuu qaba. Arra toora onlaayinii kanarratti gaafa ilaallu namoonni waldoonni ennaa isaan gargar caccaban, gareen garagaraa ennaa kireet ta'u, ennaa ijaaramu argina. Kun hundumtuu kan ta'u fedhii mataa keenyaa gaafa nuuf guutamuu didu, dantaa mataa keenyaa guuttachuuf akka ofii keenyaa barbaannu waa gochuudhaaf jennee waldaa tokkorraa waldaa kunna. Egaa inni kun yaada Waaqayyoo miti.
tokkummaa eeguun, tokkummaa kunuunsuun itti gaafatamummaa amantoota waldaa kiristaanaa keessa jiran hundatti kan kennamedha. Namoota sadarkaa geggeessummaaf tajaajilarra jiran duwwaa miti. Miseensota irraa kaasee sadarkaa tajaajilaa kamirrayyuu kan jiran hundumaaf itti gaafatamummaa kennamedha. Waaqayyo itti gaafatamummaa nutti kenne kana hundumaaf guyyaa hundumayyuu nu ordofa. Waan guyyaa guyyaadhaan goonu, waan guyyaa guyyaadhaan jiraannu Waaqayyo hundumasaa yeroo hundumaa in ordofa. Kanaaf yaa firoota ko, jaalala Waaqayyo keessatti isinin jaaladha. Tokkummaa waan tokkummaa faallessan yookaan tokkummaa diigan, tokkummaa gufachiisan, tokkummaa abbolootaa diigan hundumarraa of eeggachuudhaan tokkummaa eeggachuutti jabaachuutu isinirra jira. Tokkummaan hafuuraa kun gocha namaatiin kan uumame miti. Macaafa qulqulluu keessatti akka hubannutti dhugaatti kan amanan Kiristoos warri simatan isaan biratti durumaan kan turedha. Arra ijaarame miti, arra uumna miti, isa uumame, isa ijaarame keessa galle malee warra Kiristoos dhugeeffatan, warra Kiristoositti amanan, warra dhugaan isaanii galee dhugaa kana duukaa bu'an isaan gidduutti kan ijaaramedha. Waaqayyotu ijaare. Tokkummaa kan arginu Waaqa Abbaaf Ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyo gidduutti argina. Dhugaan kun nu galee jennaan tokkummaan iddoo sanatti ijaarame. Warri dhugaa kana duukaa bu'an tokkummaa sana keessa seenne. Achi keessa lixan bara ergamootaatti tokkummaa ergamootaa gaafa laaltan baay'ee cimaadha. Dura irratti ilaala. Egaa arras bara keenya keessatti namooti arra bara dhumaa keessa jirru kun jaarraa 21ffaa kana keessa jirru kun tokkummaa sana keessa galle malee arra haaraa ijaaramti. Inni immoo kan ijaarame yaada Kiristoos irratti, yaada Waaqayyoo irratti, yaada namaa irratti miti. Tokkummaan ani dubbachaa jiru isuma sanaa jechaadha. Galanni Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa ta'u. Daawit gaafa ilaallu waa'ee tokkummaa obbolootaa yeroo inni dubbatu gaarii ta'uusaa yeroo inni dubbatu argina. Macaafa Faaruu Daawit keessaa boqonnaa 133 gubbaa irratti kan jiru kutaa san keessa dhaqeen nuuf dubbisaa. Boqonnaa 133 akkas jedha. Ilaa obboloonni wal wajjin jiraachuun attam gaariidha, attam namatti tolaas. Inni akka dibata gati jabeessaa isa mataa irraa hareedatti gadi yaa'uuti. Akka isa areeda haaroon irraa morma wayyaa isaa irra gadi dhangala'uuti. Inni akka sanyii fixeensa tulluu Hermoon isa tulluu Xiyoon irraa buuti. Eebbi jireenyi hin darbine achirratti akka argamu Waaqayyo abboomeeraa jedhee dubbata. Egaa inni kuni weedduu ittiin ol ba'an kan Daawit jedha. Olii isaa gaafa ilaalle cuftuu keessatti faaruu kutaa kanarratti arginu kuni obbolummaa saba Waaqayyoo gidduu jiru yaadaa faarfannaa galataa Daawit faarfate yookaan weedduu inni weeddise argina. Maa inni obbolummaa saba Waaqayyoo gidduu jiru, obbolummaa jaalala maatii Waaqayyoo gidduu jiru, tokkummaa isaan gidduu jiru achirra dhaabatee galata inni dhiyeesse argina jechaadha faaruu kanarratti. Daawiti waraana bara baay'ee booda sabni Israa'el Kebroonitti walitti qabamanii yeroo mootii ta'edha kan inni faaruu kana faarse. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 5 jalqabee amma 3tti ilaaluu dandeessu. Saamu'eel lammaffaa 5 jalqabee amma 3. Waraana bara baay'ee booddee
wal'aansoo hedduu keessa sabi kun erga darbe keebiroonitti iddoo tokkotti walitti qabamanii lafa jiranitti Waaqayyoof galata dhiyeesse. Daawit yeroo mootii ta'e. Maqaan Waaqayyo Gooftaa yaa eebbifamu. Waaqayyo saba isaa walitti qaba. Waaqayyo saba isaaf moo'icha kenna. Waaqayyo saba isaa in gargaara. Waaqayyo saba isaa in moosisa. Saba isaa wajjin ta'a. Kanaaf lakkoofsa tokko irratti gaafa ilaallu lakkoofsa tokko irratti ilaa obboloonni wal wajjin jiraachuun attam gaariidha, attam namatti tola jedhe. Attam gaariidha, attam namatti tola. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Asuma keessatti macaafa faarfannaa boqonnaa 135 irra dhaqeen dubbisaa. 135 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. 3 irratti Waaqayyo gaarii waan ta'eef isa jajadhaa. Maqaa isa namatti tolu faarfadhaa jedhe. Waaqayyo Yaaqoobin fo'ateera, Israa'elinis dhuunfaa isaa godhateera. Waaqayyo gaarii waan ta'eef maal godha? Isa jajadhaa. Yaaqoobin fo'ateera, Israa'elin dhuunfaa isaa godhateera. Gaarummaa isaarraa kan ka'e anaaf isiniin fo'ateera. Nuyi har'a dhuunfaa Waaqayyooti. Maatii Waaqayyooti. Gaarummaan Waaqayyo jireenya keenya keessatti nuuf godhe baay'eedha. 147 tokko jalqabee immoo akkas jedha. Waaqayyoon jajadhaa. Waaqayyo keenya jajatanii faarfachuun attam gaariidha. Isa jajachuun namatti hin tola. Namatti hin tola. Hin ta'as. Waaqayyo Yerusaalemin deebisee in ijaara. Namoota Israa'el warra bittinfaman walitti hin qaba. Inni warra garaan isaanii cabee hin fayyisa. Madaa isaaniis walitti qabee hin hidhaafidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Misiraachoo tokkoon isinitti. Waaqayyo barnoota kana keessatti tokkummaa addaan diigame yaada dhalootaa waldaa tokko keessa otoo jiranii, otoo waliin tajaajilanii, yaadi isaanii kan wal dhiite, ilaalchi isaanii kan wal dhiite, tokkummaan gidduutti kan dhabame, jaalalli kan gidduutti dhabame, Waaqayyo deebisee walitti qaba. Waaqayyo deebisee ijaara. Yerusaalemin deebisee ni ijaara. Namoota Israa'el warra bittinfaman maaliin godha? Walitti hin qabaa. Walitti hin qabaa. Inni warra garaan isaanii cabe maaliin godha? Hin fayyisa. Madaa isaanii walitti qabee hin hidhaafi. Waaqayyo barumsa kana keessatti kana hin godha. Waan baay'eedhaan garaan keessan kan madaa'e, cabni kan isinitti dhaga'ame, miidhamni kan isinitti dhaga'ame, garaan keessan kan okkolu jettanii aadaa kan deemtan, maaloo silaawoo yaadi Waaqayyo akkasii kun maaf akkas ta'a jettanii kan gumgumtan, Waaqayyo barumsa kana keessatti furmaata dhaloota hundumaaf, waldoota hundaaf hin kaa'a. Kana yaada Waaqayyotti amaneen dubbadha. Waaqayyo dubbii isaatiin saba isaa walitti qaba. Waaqayyo ayyaana isaatiin saba isaa walitti qaba. Hafuura namaa wal dhiiti, yaada namaa wal dhiiti, ilaalcha namaa wal dhiiti. Yaada dantaa mataa ofii, fedhii mataa ofii, kaayyoo mataa ofii duukaa fiigaa jiru. Waaqayyo hin deebisa. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Lakkoofsa 2 gaafa laaltanii, lakkoofsa 2 irratti immoo innaa laalle boqonnaa 33 lamarratti inni akka dibata gati jabeessa isa mataa irraa areedatti gadi yaa'uutidha. Akka isa areeda Haaroon irraa morma wayyaa isaa irratti gadi dhangala'uuti jedhee dubbata. Maal jechuu isaati kun? Waa'ee dibata Haaroon gaafa ilaallu shittoo gati jabeessa Haaroon dibatu akka ta'edha. Kutaan kun kan inni argisiisu waamicha lubummaa Haaroon gaafa ilaallu seera ba'uu boqonnaa 29 lakkoofsa 7 irra laaluu dandeessu. Leewwota 21:10 laaluu dandeessu. Yeroo koo wajjin deemuuf kutaa sana ilaalaa sin. Dibanni kuni areeda lubichaa hunduma jiisee uffata isaarraa
gadi dhangala'a. Kittaa morma isaa uffata morma isaa irra jirurraa achirra gad dhangala'a. Dibati galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Areeda isaa hundumaa jiise lubicha achirra gad dhangala'a. Kunis egaa Haaroon tajaajila qulqulluu ta'eef addaan baafamuu isaati kan inni argisiisu. Dibati kun namoonni dibaman tajaajila qulqullaa tajaajila Waaqayyo barbaadu sanaaf addaan ba'uu isaaniiti kan argisiisu. Kakuu moofaa keessatti namooti gaafa Waaqayyo isaan waamu dibataani kan mirkanaa'u hin dibamu tajaajila qulqulluu kanaaf addaan ba'u. Kanaaf tajaajila Haaroon tajaajila isa qulqulluu ta'e sanaaf addaan baafamuusaa fuudhamuusaati kan inni mul'isu jechaadha. Akkuma kana egaa obbolummaan jaalala irratti hundaa'ee yookaan ijaarame saba Waaqayyoo qulleessa. Obbolummaan jaalala irratti hundaa'e jaalala irratti ijaarame saba Waaqayyoo qulleessa, saba Waaqayyoo cimsa, saba Waaqayyoo dhaaba. Karaa Kiristoos Yesuus warra yaada biyya lafaa keessaa addaan baafamnedha. Yaadi keenya yaada Waaqayyoo irratti ijaaramuu qaba. Kanaaf nuti warra addaan baafamne akkuma Haaroon tajaajila lubummaaf addaan fo'ame dibati gati jabeessi isarratti dhangala'ee areeda isaa jiisee qaama isaa dhagna isaa uffata isaa hunda jiisu addaan ba'uu isaa argisiisa. Akkuma jenne nus warra Waaqayyoof addaan baaneef warra fo'amnedha. Maaliif jireenya qullaaf jireenya jaalalaan guutame, jireenya tokkummaan guutame, jireenya dhugaadhaan guutame sanaaf kan addaan baafamnedha jechaadha. Biyya lafaa wajjin wanti wal nu fakkeessu hin jiru. Lakkoofsa 3 gaafa laallu achi keessatti immoo akkas jedha. Inni akka sanyii fixeensa tulluu Eermoon isa tulluu Xiyoon irraa buuteedha. Eebbi jireenya hin darbine achirratti akka argamu Waaqayyo godheera. Boqonnaan kun lakkoofsuma 3 qaba. Fixeensi tulluu Eermoon jiisee achii gadi bu'u tulluu Xiyoon lalisiisa. Tulluu Xiyoon. Seera uumamaa 27 laalaa Aagee 1:10 Macaafa raajicha Zakkaariyaas 8:12. Akkuma kana immoo jaalala obbolummaa irratti tokkummaan ijaarame saba Israa'el baay'isee akka inni heebbisu ibsaas keessatti. Anaaf isiniifis. Jaalala obbolummaa irratti tokkummaan ijaarame waldaa kiristiyaanaa in eebbisa. Lakkoofsa 2-3 walitti finnee gaafa ilaallu Macaafa Faaruu Daawit kana 133 lakkoofsa 2-3 gaafa walitti finnee ilaallu luboonni tajaajila mana qulqullummaatti kennaniin eebbi Waaqayyoo saba Israa'eliif akka inni dhangala'u Waaqayyo biraa eebbi akka Waaqayyo biraa dhangala'u namoota kana Waaqayyo addaan baafateera warra kaaniif. Isaan kun immoo tajaajila mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti saba Waaqayyoof godhu akkaataa Waaqayyo tajaajila san itti raawwachuu qaban itti agarsiiseen isa duukaa bu'anii godhu. Ba'uu 29:44 Macaafa Lewwotaa 22:24 Seera lakkoofsaa 6:24-26 irratti ilaaluu dandeessu. Egaa eebbi Waaqayyo biraa isaaniif gad dhangala'a. Kunis araara Waaqayyooti kan inni argisiisu. Luba isa bara baraa ta'ee namaaf Waaqayyo gidduu kan gale arra Kiristoos ilma Waaqayyooti. Araara isaarraa kan ka'e nuyi karaa isaa Waaqayyo biraa eebbi gara keenyatti gad dhangala'a. Waaqayyo biraa karaa ilma isaa, karaa dubbii isaa kana, karaa hafuura isaa Waaqayyo biraa maaltu nuu dhufa? Eebbatu nuu dhufa. Waaqayyo balbala eebbaa, balbala jireenyaa, balbala tajaajilaa, balbala naga'aa, balbala tokkummaa, balbala kana kan nuu saaqe karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosiin tajaajila lubummaa isa bara baraa kan fudhate Kiristoos ilma Waaqayyooti.
Kanaaf iyyuu akka baraka kuumuufaa keessatti tajaajila hojii qulqulluu luboonni mana qulqullummaa keessatti dalaganiin raawwataniin eebbi Waaqayyoo saba Israa'eliif karaa sana dhangala'aa ture. Har'a karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosiin eebbi amma kana hin jedhamne waldaa kiristaanaaf gadi dhangala'a. Tokkummaa waldaa kiristaanaa irratti, jaalala obboloota gidduu jiru irratti eebbi Waaqayyo biraa gadi dhangala'a. Weedduu Daawit kana keessatti gaafa ilaallu dhumarratti eebbi jireenyi hin darbine achirratti akka argamu Waaqayyo abboomeera. Eebbi jireenya hin darbine karaa Kiristoos Yesuus jireenyi bara baraa anaaf isiniif maal ta'e kennameera. Waldaa kiristaanaaf kennameera. Wanti waldaa kiristaanaa tokko godhu waamicha ishee tokko, ergama ishee tokko, kaayyoo ishee tokko, galma ishee tokko hin jedhe jalqaba irratti. Kanaaf iyyuu galmi keenya maanni jireenya bara baraati, mootummaa Waaqayyooti. Inni kun hundumtuu tokko nu taasisa. Akka tokkummaan keenya jabaatu godha. Mana tokkotti galuuf jenna waan ta'eef. Har'a biyyoota garagaraa jiraachuu dandeenya. Waldoota ollaanii garagaraa, waldoota kiristaanaa lafarra jirtu garagaraa keessatti tajaajilamuu dandeenya. Mootummaa Waaqayyoo keessatti maqaa waldaa kamiitu hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo keessatti jireenya bara baraatu jira. Kanaaf iddoo sanatti galuudhaaf tokkummaa keenya eeggachuun baay'ee isaa barbaachisaadha jechaadha. Itti gaafatamummaan tokkummaa eeguu amantoota hundumaaf kennameeraan siniin jedha. Hundumaaf. Garee murtaa'e tokkoof kan kenname miti. Geggeessitootaaf, tajaajiltootaaf, miseensota waldaa kiristaanaatiif tokkummaa eeguun itti gaafatamni isaa hunduma keenyaaf kennameera. Kanaaf tokkummaa keenya cimsachuuf waldaa keessa jirtan keessatti tokkummaan keessan akka cimuuf dantaa mataa keessanii keessa yaada dhuunfaa keessan keessaa ba'a yaada waloo irratti walii galuudha. Yaada tokkummaa irratti, yaada waliin irratti walii galuun murteessaadha. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Kutaattaan yeroo itti nutti fufnee wajjin laalla. Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo gooftaa hunduma dandeessu. Galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Sagalee kee ergiteetta maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun sagalee kanaan kan ijaarame haa ta'u. Wanti dhaloota bittinneessu maqaa gooftaa Yesuusiin humni dukkanaa haa kufu. Ayyaanni kee anaaf dhaloota kanaaf haa baay'atu. Galanni siif haa ta'u maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Gooftaan sin haa eebbisu. Jaalala Waaqayyoo keessatti baay'ee sin jaaladha. Eebbifamaa. Namto jirra lolle jecha baansaa bahee hundumtuu isaan ta'ee hunduu sarraa ga'ee namto jirra lolle jecha baansaa bahee. Du'a bolla kaasee waa miidha geessise wanti koo eebbisee kumaatama kubse.